Asham, 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 asham. Ay, asham, ay. Kota mo. Waalaikum assalam. Yoya, 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 yoya. Jenne mo. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagana gaan dufta me nyu jirawo. Akami jirtan isin. Akami jirtan me. Oromo sabako dira dalani kafune jama wali galani dargaggo shamarran hawa mangudu baganu jiratan jiruno angudu hayame ha adabannami wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nuti farse bula miti khamma qaddar cifne oromo dadin way ni carraqana dafqan bula da jenne isinitti himne dafqan bula ilman jawar Muhammad ilman marro dirriba ilman tayye dandaya dafqan bultot wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh abu shir goda mer me shir goda walingaya wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jirre jirtu yoya akami jirta mezin wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh akami jirta me abo numa jirtani iddu tana girgirira jirtani girgiri gurba khadir se martu khanarra inni dubbanna hala yaro tajettu tana garte akka gaaritti wal yaadachiisuun barbaachisaadha keessattu amma haala hamaa deemaa jira haala hamaa kana keessatti garte welcome wa alaykum salam Hamza abba jalala nama Hamza kana faajira la dhiirti dhiira ta ajanda garte saba waliin fixu darbame ifirra deebisee ifirrabsiisisaa jiru sigala mucaa kana dhugatti viva jaan Hamza kana haga hada mana saatiin baatutti garte doofaan arrabsaa jira namni silaa dhalaa takkala jaartiin jaan oromoon oggiman maayitu jaartiin tanam sadihiitii jaan sigale mammaayisa garte garee maraatu tu mammaayisa beetii miti jaartiin tanam sadihiitii jaan sadeen wannan jaartiin tanam sadihiitii jetti oromoon wannan dalagaa tanaatu isin jeeqa jeetiin as duuba kaaye isin irraa hin cufame jaartiin meeshaan dalagaa kuyyoo isinin mul'ate gaarii miti jeeti jaartiin tanam sadihiitii jetti oromoon haa ta'u waan ta'u jaartiin tanam sadihiitii jetti oromoon oggi mammaayitu sadeeni jennaan mormaa oliin tawarra isii dhaleetii jetti sigale mormaa oliin tawarra isii dhaleetii jetti dhiiga ta isaaniitii jetti garaa kanaan ammoo mudhii fi garaa idduudhaan ta gosa isii fuuteetii jetti sigale ta gosa isii fuuteetii maaliif jennaan ilma gosaatii garaa ba'attii jechuu ta gosa isii fuuteetii jan sigale mudhii gadii fi jilbaa fi mudhii idduun ammoo tajaarsaatii jan itti fayyadama so saniifu jaartii teenya silaa aashittii san kabajuutu nurra ture jechuu kanu arrabsee gurbaa Khadir martuu khomate wanti dhawaan ta'eef garte obboleessuma jee khomate Hamza dhawaan ta'eef silaa aashittii tuquun aashitti irratti xiyyeeffachuun hin barbaachisu jechuu sigale asumaan dumaashiin teenyallee dhiifama akka nu gootu amala keenya ni beeyti afaanuma keenya malee garaan keenya qulqullu
akkasuma jennee ibsuna sigalee akkuma garaan keenya qulqulluutti afaan keenya illee qulqulluu ta'uu qaban gana akkasi jijjiiruu qabna sigalee kabaja keessattuu dhalaa oromoota keenya biroo fuuneef kabajaa kennu dirqamaa jechuudha. So Hamzaan kun gartee nama ajandaa naanarra deebu ana xiqqaadhu ana arrabsamu oromoon tiyaddanarraa bahurra jee nama ajandaa firra deebise anilleen dubbadheetiin ture namichi na arrabsee misaanis ani wayna anjee jan ijoolleen uggita voltee na himte anis wayna anjee numa jan I don't know maal akkana anjeen beeku garuu yoo nu arrabsirra nu wayya oromoota keenya udaan gurraacha naanjee bagaje rakkoon hin jiru sigalee waan fedhe anaan jiru sigalee waan fedhe udaan gurraacha mitiiti gurraattumina kiyyattiin boona sigalee gurraacha garuu waan hin fakkaadhu laale sigalee minaaraa masgiidaa fakkaata funyaan kiyyaa'u susaniifu akka isa kuubaan fakkaadhu sigalee kuubaa fakkaata kuubaa ciisu gartee funyaan isaa kun hangan takka banamee taankii raashiyaa fakkaataa jechuudha akkasiin fakkaadhu garuu gurraachallee ta'u akka ulee kana dhaabbataa jechuudha soo saniifu isaaf deebisoo zoon hin ta'in amma wanni nan isinii ibsuu barbaade ummanni keenya wanni beekuu qabdan waan kana gartee harargeen keessaa akka harkan qabne namni harargee waan kana keessaa akka harkan qabne bicha ummanni keenya nu beekuun gayaadha jechuudha. Dheengadda isinii dubbadheetiin ture viidiyoo dabrirratti sheekiitutti dhaqee sheetittiitutti dhaqee qeensiitutti dhaqee nama tokkoof kabajaan qabu jeetiin isinii dubbadhe jechuudha. Sigalee nama tokkoof kabajaan qabu namichi sigalee saniifuu isin hundi gartan Ustaan Naazir Hamzaa dhaqee ni arrabsame anaa dhaqee ni arrabsamne Hamzaa Haajii dhaqee namni hundi arrabsameeti ka telefoonaan arrabsameef ammanumaatu jaartii u dabalatee jan jaartii u dabalatee jan lama tahaniiti uggii inni rafeesiin akka rabbaatu sigalee uggii inni riba khayaan amma rafeeti ati rafijee walit dawwalaniiti lama tahanii gabbaanii jan tana hunda wanniin isin ibsuu barbaadeef jarri dalaga jira jechuudha. Itti gartee itti lafaaneeti waan kana gabbaafne akka jarri dalaga jiru kanaa booda artii oromoo maal oromoo kajaamu hin jiru jechuudha. Inni kanaa booda dubbataa bilziqinnaati haajamtu jala deemta diddu firraa dhiifta akkuma faarsee bulaa haaraya keenya harargee kaan walit dhooytanii kanaa booda abalu qabsaawa abalu miitirkishoo abalu miilliyyoo wanni je'amu hin jirtu jechuudha. Paartii isaa filate paartii isaa deeggarachuu seene paartii isaatii wajji dhaabbachuu seene jechuudha. Game is over. Kana kan lafaanee nuti ummata oromootiif mirkaneessine jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrabsamnuus faarfamnuus ummata oromoo kanaan nu biroo ummata oromoo teenya beeksifnee jirra jechuudha. Kana booda abbaan qabsaa wajee jala deeme mirga isaati. Shayxaanticha deeggaru jiru nama harargee buqqisu jiru nama harargee kana godhu jiru nama harargee maal godhu jiru harargee maqaa dhawatee namni jala deemu yoo jiraate mirga mataa isaati jechuudha. Sankarraa filatu ummata oromooti. Ummanni oromoo teenya garuu nuti akka waan kana keessaa harkan qabne benefinni nu ichitti ka sossoohu jiru akka gartee harargellee waan kanarraa quban qabne sheeyni keenyallee gabbahee dura buutonni keenya imaamonni keenya gabbahanii dubbatanii arrabsamanii jechuudha. Keemii soofar ammoo horii gurguree biyyaa bahe yoo isaa harka dha'e sun mirga isaaniiti jechuudha. Mirga namaa dura dhaabbachuu hin qabnu jechuudha. Huggiin dhageeffadhu Jaawar akka harargeen seenne goona. Jaawar yoomii harargeen seena jedhura. Jaawar baramma harargee bira kutee Arsii bira kutee Wallo bira kutee Wallagga bira kutee Itoophiyaa guutuu qabsaa'u jira bar. Ilma biyyaatii bar. Amma sigala
Jaawar jechuun amma bar ilma biyyaati. Ilma gandaa, ilma kutaa, ilma gosaa ozoon hin taane ilma biyyaati jechuudha. Ilma biyyaati jechuudha. Ilmi biyyaa ganda tokkoon akkan seenneen irraa dhoorkaa, maarreen irraa dhoorkaa. Arraa Harargeen maali jirti? Arraa Harargeen osoo namichuma kana namarraa kaasu gartee xiqqaa guddaa wajji hidhannee dhaabbannaa jechuudha. Xiqqaa guddaan anarraa eegali osoo namichuma kana namarraa kaasu garre. Namichuma gartee diinagdee keenya cabse, mooraalii teenya cabse, dhiira teenya warra beekumsa qabu aangorraa yaasee beera aangorra guure. Sigale. Joolleen Harargee tabaratti jima cabsu jirti. Jimaa cabsanii jiraa miti, jimaa karaatti cufeeti baara keessa qurxummii nyaadhamaa jirti. Kan mataarraa ciraa jiran kun Suuditti ilmaan Harargee kabarate ijoollee yuunivarsiitii irraa chaansii dhabdee biyyaa baate. Osoon akkana tahaa jirtu. Osoon Soomaleen gama agartee daangaa Oromiyaa saamaa saamsisaa jirtu. San gubbarraan duguugaan sanyii beelaan osoon irra deemaa jiru Harargeen guutuun hidhaa seentee osoon beelawaa jirtu. Sigale. Harargee fiin dhaabbadhaa. Jaawariin akka Harargeen seenne godhaa. Afaan Oromoo haa akkami kun. Sigale. Jaawar Harargee seenee dhiisee jaawar xiinxalaa siyaasaa politikaalii nama guddaa biyyattiin Itoophiyaa qabdu jechuudha. Jaawar amma gosatti naajamu, kutaa tokkotti naajamu, biyyattitti haajamaa jechuudha. Akka durmaarreetti deeggaraa, mitirqishoo deeggaraa, milliyyoo deeggaraa geemii soofar. Kun tapha gartee mana barumsa bilziqinnaati. Guuri gurraa fudhu sirri na dhageeffadhu. Sigale. Jaawar deeggartee dhiistee. Tantaateetiif deeggarta. Arra buqqa'u jirta. Diinagdeen keessi saamamaa jira. Barnumaatu namichi haa dalagannuu facaa bar. Mee namni jimaan itti karaan itti cufame. Namni keellaan manatti itti dhaabbatu. Mee maal dalagata? Harargeen tu warshaa qabaatteen dalagattu. Sigale. Mee warshaa qabaannee keessa dalagannamu. Namoota tokko haa Rabbi nasiiba tolcheechi keessa waa harkate sun haa Rabbi barakaa keessa haa sun dhimma mataa kiyyaati miti. Sigale. So Harargeen tu mee maaluma harkattee dalagatti. Karaan itti cufame, jimaan isii gabaa dhabe, dardarri isii baratee hojii dhabe. Sigale. Namni sii wal fuudhaan jiru, manni tokkichaan ilmaan 12 keessa jiranii turre diigamaa jira. Diradawaan harkaa fuudhamte, Cinaassan harkaa fuudhamte, Baabbilee harkaa fuudhamte. Mee Harargeen tu maaluma harkatteeti. Sigale. Jaawar akkachin seenne goonaa jedhamti. Sigale. Mee naa himi mee naa hima mee isinummaan ilmaan Oromoo mee waan kutaan biroon harkatin. Aangoo mootummaa keessa jirra, diinagdee keessa jirra. Mee aangoo mootummaa tam keessa jirra. Mee diinagdee kam keessa jirra mee. Sigale. Aangoo mootummaa tana jalaa qabii hanga gubbaa Oromiyaa tana meela hanga federaala lakkaa'e. Sa'aadaa takkitti Oromiyaa keessa jirtu san malee. Mee ijoolleen Arsii awwaluu abdirraa, saadaatirraa, maalirraa, miixiqqishoorraa biiroo Oromiyaa tana keessa caggootee wajjira Shimallis kanaan naannoytee dhaabbattu tun mirga sii falmachaa jirti. Mee Harargeen maal harkatteeti mirga sii falmachuu dhabdi. Yoo Jaawar aangoo qabateedhaan mirga keenyan falman. Yoo Marroon aangoo qabateedhaan mirga keenyan falman. Ganaa bilisoomne warruma tujjaarotumaaf harka dhooynaa jechuudha. Mee tun siyaasaa akkamii beekumsa akkamii mee naa himaa. An xiqqoona dhibdee sigale. Mee xiqqoona dhibdee ani akka keessanitti hayyummallee hin qabu. Hanga kiyyanumaan beeka garuu hoggiin akka kiyyan yaadu taa'ee
waan harargeen harkattee arra mootummaa kanarra gartee namni maqaa harargeetiin namni loluufi na dhibee lakki harargeen hayyoomtu harargeen salphattu harargeen buqqaatu manni irratti haa diigamu harargeen gartee qiyaamaan nama keessa jirre isitti haa baatu sirriidhaa wanni kun jettee yoo dhorku jiraatte dhugaadha akkasi igale dhugaadha akkasi sirritti xeellaan mana dura dhaabbatu jira amma xiqqoo booda nama jaartii lama qabu jaartirraa qaraxa baasuu ta'an sigale ati yoom tanaa'oota ganaa jaartii ati manaa qabdurraa qaraxa kafaluu teessa milishaan laal akkas kafalchiisuu ta'a awwaan kanarraa arran dubban sigale awwaan kanarraa arran dubban jaawar akkachin seenne gun jaawar akka miitir kishoon seenne ati yeroo jaawar Itoophiyaaf qabsaa'u jira nu biro kutee sigale nuti ummata wal diigu khagosaan wal diigu khagosaan wal arrabsu khamaarree walirrabbu khagaree qabatu kana biro kutee jira khiyyaa wallaala keenyaatuma jala kana sigale amma gana kharaa cufsiisuu ta'a qayroo khay miitirki shoo khay milliyoo khay siinjuu ta'a sigale adeeru namni siyaasaa taphachuu jira akkana boonanii abiyyi zeero baasu jiran diinagdee harkaa kuffisanii sigale nageenyi dhabamee sigale amma hoggee abiyyi ganda keessa deemee abiyyi hoggii muddamee gartee walgahii yaamee ganda keessa ce'a sigale kutaa oromiyaa keessa jimmumatti maaliif deemaa ol Hitler guyyaa du'u deemu Hitler guyyaa khasaare gandasaa dhaqe sigale mootiin tokko du'uuf deemaa wanni beeytuun gandasa deemse bak iddoo dhaloota isaa nama na deeggaru niin qaba nama kana ta'u niin qaba ji'ee gartee addunyaa harkisiisuuf akka yaadasatti hoggii khasaaree bakka irraa dhalate deemaa jechuudha nama khasaaree wajji maal goonaa khasaarra nuti makiinaa ta deemtu oofnu isinis badhaadhina keessa piippii keessa jirtan ichi jabaadha haga dandeeysan harargeessanii dalagaa haga dandeeysan gibira harargerra guurame kan harargerraa kaasisiisa haga dandeeysan dargaggoota harargee khabaratee barumsaan gartee jimaa cabsu kana kun hiraata qurxummii ta'u kana sigale amma joolleen teenya dooktaroota injiinaroota warra political saayinsii meeqaatu boolee Mikhaa'il tana taa'u jira kan ganditti laffa'ee tokkicha qabutti gurguree barsiise joolli ganda maatii teenya meeqa abbootii teenya meeqa manirra diigame ilmaan 12 diidame wajjin adareen manarra diide soomaleen manarra diide sigale qaadireef kaabineen manarra diide re'eetti takkitti qaqqabatee hojjaadhaanuu nu gartee milishaan gurgursiisee gibira kafalchiisu jira gabrummaa tana caaltee jira tanafal maachi keessa tatta rakkoon hin jiru nu dhufaa isiniin hin jenne sigale nu dhufaa isiniin ichi taafal maan no problem ka qabeenya harkatee saa harkatu no problem rabbitti haa ida'uuf sigale garuu harargeen guutuun qabeenya nam tokkooti harka rukutuu hin dandeenyu kaafee sarkachuu qaba kabaratee sujir kachuu qaba kadaldalus guddachuu qaba ka guddate haanu dura ol deemu kunis jala ol deemu qaba sigale hay amma Amerikaan tun teeyseetuma Elon Musk qofaaf harkatumti sigale namni gartee wal dura guddataa jechu yaa obboleessu mee xiqqoo dammaqa mee xiqqoo bal'isaa yaada warri jaawar wajji dalagu saa dalagu nama kee mooyyee takka naytee gartee huduquu yaadin kachi deeme diinaa kachi as deeme diinaa miitirkishonnoo bal'isiyaati jaawar ilmaa harargeeti harargeen ati naquu dandeessu jirtu hay boo soddaan sodaa bar
gurbaan kun intala teenyeef jalaa qaba xiqqolleen qaanfattanii hogii kana gannamu buuftanii nama arrabsitanii hay namni kami ganaa dhufee nurraa fuudha rabbi sodaadha bar namnummaan jabaan nurraa fuudhee yoo hay duraa wahuma ganda keessaatu nu naanneessa taataa qumaa fi milishaa nu naanneessa amma bar namnummaan addunyaan beektu kan nurraa fuudhe gurbuma kanaami gurbuma kanaa jabeeffachuu qabna malee sigale soddumaa jabaa guddaa kana qabna hay maal hoo taatansa soddumaa guddaa kana qabna sigale jabeeffachuu qabna malee maaltu isin iyyisiisa yoo inni dhufee harargee kaayiriidha naa baajee isin yoo dandeessan firraa dhorkuu dandeessan ummanni oromoo arra sheeyxaanni dhufee yoo si wajjiin qabsaa wajjeen namicha kanarra qabsaa ummanni biyya keessa ati diyaaspooraan quuftee jirta ummanni yaa obboleessoo xiqqollee taatan rabbi sodaadha xiqqollee taatan rabbi sodaadha namni xiqqollee taatu rabbi sodaadha guyyaan arraa guyyaa namni wal qooduu miti guyyaan arraa guyyaa tokkummaan sagaleedhaan ta'a bakka jirtuu saba keetii sagalee taatu feetu badhaadhina keessa jiraadhu feetu kaafaa'oo feetu aabaa'oo feetu waboo keessa jiraadhu jiraadhu garuu uummatarra sagalee ta'uu nama diiguu abadan sitti hin dhiifnu jechuudha kolkolee walii qabatanii gartee nama diiguu namarra bobbaasu nama xiqqeessu hay hin dandayamu adeeroo kun hin dandayamu qabsoo gartee abbootii tokkummaa abbootiin keenya dhiigaan diigan gartee baalageedhaan hin diidan wanni arsiin dhabdee harargeen harkatte tana arra namni harargee abiyyi deeggaruu fi hiisi jirti ifiifuu namni ka harargee sirna kanaan gabroome ni jira namni ka harargee saba sirna kanaan salphate ni jira sakkareeyyaa fi gartee faarsee bulaan asirraa yooka wadalaa iyyaa oole kawajji iyyu dhimma isaati adeeroo namni tokko hubachuu qabda warri sakkareeyyaa wajji iyyu kun tiktoka kanarraa jireenya qabaa jechuudha kun miidiyaa kanaan jiraataa jechuudha kun feemasummaa barbaadaa jechuudha wahuma lamaan kana namni sabaaf jecha dhimmamee iyyuu jiru hin jiru mee abiyyi maal harargee godhee jii gaafadhume mee maaliif ittiftaa jii gaafadhume sigale hay mee jaawar maal harargee godheeti sigale abiyyi maal harargee godhee mee ati abiyyi hojii dhaabbattee hoggii jaawar irra dhagaa as darbitu jaawar maal harargee godheeti abiyyi godhe qeeroo gatee miitirkishoo gate aboo qeeroo tam gatee qeeroon bar sirna firraa jijjiirte abiyyi ati arra faarsitu kana fiddee bar sirna jijjiirte jaawar bar kanaaf badhaafamuu qaba malee arrabsamuu hin qabu waan gartee atiin arra qabsaa wasiin jaan kun kara oofta wallaaltan sigale hay afaan itti godhee bar ganda gandatti namni hayyuu duree jaarratee waan godhuu fi waan dhiisu wallaale sigale bakka itti godhee bar namni kun badhaafamuu qaba malee arrabsamuu qaba badhaafamuu qaba malee arrabsamuu qaba dhagay jala mureetiin isinii hima an sakkareeyyaa fi faarsee bulaa fi jala mureetiin himaa jaawar baankii wayyaan illeen dhaabuu dadhabde diplomaasii wayyaan illeen dhaabuu dadhabde taankii wayyaan illeen dhaabuu dadhabde arraba keetiinin dhaabaa hijiba gartee waliin nayxuuniin dhaaba jettee abadan inuma yaadin arra tokkummaadhaan hayyoonni dheengadda afaan dubbatee walirra itti deemu jiru arra tokkummaan sossoo'u jira ummata kana kasossoosu hayyoota dursa wanni isin chaansiitti arkattanii isin ummata itti burjaajeessitan hayyoota burjaajee
سيقول بو dhugaa yoo walitti himne xaahaa abdirraa qabsaawaa dha Khadiir Martuu